akkam jirtu fayyaa jirtu jalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii nagaa keessanii fayyaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa naaf taatanii har'as viidiyoo haaraadhaan kan isin irraa barachuu dandeessan akkasumas immoo yaada irratti kennuu dandeessan seef qabadhee dhufeen jira. Akka jaalattan abdii guddaan qaba jechaadha. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kootii warra dhuftan subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Akkasumas immoo yoo jaalattan namoota biraatiif sheerii godha, laayikii godha, dawul milikitii please hin dagatinaa jechaadha. Mallattoo bilbilaan dagatina. Maaliif baay'een keessan gaafii na gaafattu gaafuma isin na gaafattan saniif deebii yeroo isiniif deebisu daftanii argachuu hin dandeessan jechaadha. Anallee na fayyada yeroo isin hatattamaan ilaaltan jechaadha. Galatoomaa gara viidiyoo kiyyaatti isinii dhufa. Har'a wanti nani qabadhee dhufe shamarran biyya keenya yookiin immoo shamarran Itoophiyaa gaa'ela dura akkam gaa'ela booda immoo akkamitti jijjiiramu akkam jireenyi isaanii wal fakkaataadha moo wal fakkaataa miti yeroo baay'ee gaa'ela booddee jechaadha. Jaalalli sun akka duraan itti fufu akka yeroo jaalallee isaaniitiin wajjin jiraataniitti erga gara gaa'elaa seenanii booddee jaalalli isaanii irrachaa dhufa keessattuu warri dhiiraa shamarran isaaniitirraa yookiin immoo jaalallee isaaniitirraa fagaachaa dhufan jechaadha. Sababni isaa maali? Shamarran gaa'ela dura akkamii gaa'ela booda immoo akkami rakkoo maaltu jira kan jedhu waliin ilaalla jechaadha. Isinillee barumsa guddaa akka irraa argattan akkasumas immoo yaada keessanis akka itti naaf kennitan abdiin qaba. Egaa shamarran gara gaa'elaatti osoo hin seeniin dura yookiin immoo siingilii yeroo ta'anii jiraatan baay'ee of eeggatu. Of eeggatu yeroo isiniin jedhu uffannaa isaanii, dibannaa isaanii, waa hundumaa qulqullina isaanii baay'ee eeggatu jechaadha. Yeroo baay'ee mee karaa irratti baatan yeroo ilaaltan jechuudha. Dhugaa isiniin jedha. Namoonni hundinuu moodeliingiidhaaf waan ba'aaf fakkaata. Dhugaa isiniin jedha. Baay'een keessanitti amantu kanatti shamarran baay'ee isaanii bareedu jechuudha. Dhugaa isiniin jedha. Waaqayyollee yoo ofii shamarra waan ta'eef osoo hin taane shamarran bareedina addaa tokko qabu. Bareedina isaanii keessaa wanti calaqqisiisu immoo jechuudha. Intini isaanii kennaa waaqayyoo kenneef jira jechuudha. Dandeettiin isaanii eenyuyyuu amansiisuu dhiira akkamiitu jilbiinfachiisuu amansiisuu hin danda'u jechuudha shamarran. Kanaafuu shamarran bareedina guddaa qabu isiniin jira. Bareedina isaanii kana gaa'elaan duratti garuu baay'ee eeggatu. Uffannaan isaanii addaadha. Nyaata nyaachuudhaaf jechaadha. Nyaata jaalatan tokko nyaachuudhaaf borciin irratti ba'a jedhanii waan sodaataniif nyaatallee yoo nyaatan akka barbaadanitti nyaatan jechuudha. Of eeggatu baay'ee tokko. Uffannaa isaanii, dibannaa isaanii, qulqullina isaanii, dubbii isaanii haasaa jechuudha. Yeroo baay'ee fakkeenyaaf shamarran hedduun maatii isaaniitiin wajjin yeroo haasa'aniif jaalallee isaanii biratti yeroo haasa'an tokko miti. Argitanii yeroo jettan jechaadha. Maaliif seetan? Jaalallee isaanii biratti baay'ee of eeggatu jechaadha. Kabajaa guddaa qabuu fi jaalala guddaa qabuu fi kanaafuu wanta isaan xiqqeessu takkaan dubbatan yoo aaranillee of qaban. Kanaafuu amala akkasii qabu jechuudha gaa'ela dura. Baay'ee tokko of eeggatu, uffannaa isaanii, qulqullina isaanii, haasa'a isaanii, nyaatallee baay'isanii nyaatanii akkuma isiniin jedhe jechaadha. Gaa'ela duratti baay'ee tokko of kunuunsu, baay'ee tokko qulqullina isaanii eeggatu. Erga gara gaa'elaatti seenanii booddee garuu waan hundumaa hin jijjiirama jechaadha. Jaalaluma keessa osuma jiranuu jechuudha. Gara gaa'elaatti seenuu isaaniitiin duratti jijjiiramaa dhufu. Maaliif akka ta'e beektanii? Tokkoffaa irratti dura dhiironni shamarran hedduun jechuudha. Shamarran hedduun dhiirri akka isaan jaalatu, jaalala isaaniitiin akka qabamu hin barbaadu. Kanaaf qulqullina isaanii, kanaaf nyaata ofirraa hir'isanii akka borciin irratti hin baanetti kanaaf of kunuunsu jechuudha. Innaa erga garuu jaalallee qabatanii booddee kalaa isaanii kiyya argadhee jira jedhanii ilaalcha isaanii hir'isaa dhufan jechaadha. Isiniif galee akka duraan niisan amma san ofii dhiphatanii of intiniin jedhan ofiin eegan jechuudha. Isiniif galee miti. Akkasuma immoo erga gara gaa'elaatti seenanii booddee waa hunduma isaanii yeroo isaanii hundumaa abbaa mana isaaniitiif kennu jechuudha. Isiniif galee miti. Duraan uffata isheen eeggatti, qulqullina isheen eeggatti, waan hunduma ishee eeggatti.
amma garuu erga gara gaa'elaatti seentee dura nyaata hojjettee mana qulqulleessitii uffata isaa tokkostii fi nyaata isaaf hojjetti waa baay'ee yeroo ishee hundumaa abbaa manaa isheetiif kennite isiniin jedha. Kun immoo ta'uu hin qabu. Ilaalaa erguma ati jijjiiramtee uffannaa kee eeguu dhiiste erguma ati akka haadhatitti isa kunuunsuu jalqabde abbaan manaa kee shamarree biraa ilaaluu danda'a. Maaliif inni kan beeku isaati yeroo jaalallee isaa turte yeroo annati of eegdu san uffata kee eegdu san kan dubbii kee eegdu san ishee beeka. Erga gara gaa'elaatti seentee ati jijjiiramtee jirta. Uffannaan kee jijjiiramee jiraati. Yeruma hunduma bijaamaa bal'aa uffata dhedheeraa uffatta. Kun isa fuudhaa kun badaadha isiniin jechuu kooti miti. Garuu naaf hubachuu qabda isinii galee miti. Yeroo baay'ee dhiironni gara hojiitti yookiin alatti yoo ba'an shamarran babbareedduu shamarran of eeggatan qulqullina isaanii eeggatan argan alatti. Ati gara manaa yoo deebi'u ati uffanni kee jijjiiramee jira. Waxii jedha fooliin kee qulqullina kee waan hin eegganneef akka duraanitti jechaadha. Kanaaf abbaan manaa kee sirraa fagaachuu danda'a jechuudha. Jaalala duraa sitti argisiisuu dhiisuu danda'a. Sababni isaa ati yeroo kee hundumaa yeroo qulqullina keetti eeggatu yeroo uffata keetti miccatu yeroo ofii keetii of dhiqattu hunduma yeroo kee hunduma kenniteefii jirta. Abbaa manaa kee argadhee jira kalas kana booddee homtuu nan barbaachisu jettee yaadda. Garuu akkas ta'uu hin qabu. Gonkumaa akkas ta'uu hin qabu. Okkee nyaata hojjechuun kee badaa miti. Mana qulqulleessuun kee badaa miti. Garuu innillee akkasii waliin qulqulleessi yoo atillee hojii biraatitti alatti bobbaatee galta ta'e jechuudha. Yeruma xiphaa san keessatti dura ofii keetiif kennis yeroo jechuudha. Yeroo ofii keetiif fudhattee qulqullina kee eeggachuu qabda. Yeroo kee hunduma kan isaaf kennitu taanaan gonkumaa inni jaalala duraa siif qabu sitti hin argisiisu. Inni shamarree bira bakka hojiitti ilaala. Inni shamarree bira karaa irratti ilaala. Inni shamarree bira iddoo garaagaraatti ilaala. Ati already jijjiiramtee jirta. Uffanni kee jijjiiramee jira. Waan hundumti kee jijjiiramee jira. Kanaafuu isatti murteessuu hin dandeessu badiin keeti waan ta'eef jechaadha. Kanaafuu gara gaa'elaatti erga seentanii booddee baay'ee mee shamarran hedduu ilaala ala keessatti jechaadha. Dura kan Facebook irratti beektan mee ilaala shamarran hedduu. Mee dura kan biyya Arabaa jiran erga biyya Arabaatti galanii heerumanii booddee ilaala suuraa isaanii. Surreen uffatanii hin uffatan. Baay'een isaanii jechuudha. Surreen uffatan. Akka duraan isaan qulqullina isaanii eeggatan. Uffata dhedheeraa uffatanii deemu. Dhugaas hin jedhaan. Kun immoo ta'uu hin qabu. Inni kan beeku ishee surree dhawuu xirxirqettee deemtu sana. Isheen immoo jijjiiramtee jirti already. Kalaas inni immoo yeroo san ishee ilaalu dhiisee ija shamarree biraa ilaaluu jalqaba. Kanaafuu baay'een keessaan qulqullina kee eeguun dhiisin. Uffata kee akka duraan uffatu sanitti isa caalaa maaliif sitti fakkaate? Isa duraanii caalaadha kan amma of kunuunsuu qabdu. Maaliif akka ta'e beektaa? Yeroo hundumaa abbaan manaa kee si wajjin hin jiraata. Si wajjin hin bulaa, si wajjin hin ooluu danda'a sa'aatii muraasa. Yeroo hundumaa akka duraanitti si yaadu jechuudha. Kanaafuu si bira taa'ee akka inni si yaadu godhuu qabda malee of dagattee uffata kee dagattee waa hunduma kee dagattee yeroo kee hunduma isaaf kennite. Yeroo kee hunduma daa'ima keessaniif kennitanii yeroo ofii keetiif hin qabdu taanaan akka inni yeroo siif kennu gonkumaa eeguu qabdu jechuudha. Jalqaba yoo ati of jaalatte jalqaba yoo ati of kabaje namni si kabaje. Badiin kan isaati miti as biratti jechuudha. Baay'een keessan erga gara gaa'elaatti seenii booddee abbaan manaa koo natti jijjiiramee jira. Abbaan manaa koo narraa fagaata. Abbaan manaa koo akka duraanitti nan jaalattu jechuu dandeessan. Sababni isaa kana duwwaadha. Sababa biraati miti. Akka duraanitti of eeggatta, akka duraanii qulqullina kee eeggatta, akka duraanitti of kunuunsita taanaan abbaan manaa kee gonkumaa si dhiisee gara biraan deemu jechaadha. Isinillee yaada keessan naaf kennaa. Yaada kana caalaa ta'uu danda'a, wanti biraatis jiraachuu danda'a. Erga gara gaa'elaatiin duraa fi booda jechuudha. Kanaafuu isinis yaada keessan naaf barreessaa. Akkuma isin jedhe yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kootii wal dhuftan subscribe gochuudhaan maatii ta'a mallattoo bilbilaa gadhuudhaan notification dafee akkasiin bira ga'uu godha. Namoota biraatiif si'oo barumsa irraa argattanii jiraattan namoota biraatiif keessattuu warra shamarraniitiif sheerii godha. Sinan jaaladha galatoomaa. Yeroo amma viidiyoo biraatti wal arginutti
nagaan naaf tura. Baay'ee.